kan wareegamane dooda wangeela isaafi kan koo jechuu dhiisuun jiraatan gooftaafi daaranyaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aatiin sa'aatii kanaatiin kan nu qaqqabsiise galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, maqaan ishii ergamoonni Waaqayyoo akkuma aangoo fi aboo isaaniitti maqaan qulqullootaa, maqaan raajotaa, maqaan wareegamtootaa, maqaan isaanii kan galatoome kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Gaabbii yoo galuu baattan hundumti keessan akkuma kanaa ni baddu. Wangeelaa qulqullicha Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 5 fedhaa fi jaalala Waaqayyoo ta'e barnoota walitti fufiinsaa guyyaa har'aatii kaasnee eegallu keessatti akkamitti gaabbii galuu dandeenya? Akkamitti gaabbii keenya himachuu dandeenya? Gaabbii galuudhaaf gara lubootaa maaliif deemna? Akkuma beekamu cubbuu keenya Waaqayyootti ofii keenyaati yoo dhiyeessine Waaqayyoon dhiifama nuuf hin godhu laata? Luboonni maaliif nu barbaachisanii? Cubbuu jechuun maal jechuudha? Cubbuu gaafa himannu gara eenyuu deemne himannaa? Akkamitti himanna? Manni kiristaanaa namoonni akka gaabbii galaniif ga'een ishii maalidhaa? Akkamittis gaabbii galchitii kan jedhu namoota gara gaabbiitti dhufuuf yaadan, namoota gaabbii galuu barbaadan garuu karaa gaabbii, adeemsa gaabbii, kallattii gaabbii hin beekneedhaaf karaa itti gara Waaqayyootti deebi'anii gaabban barumsa walii galaa, barumsa gaabbii irraatii hanga xumura gaabbii kadhannaa hiikaa yookiin immoo fitaaza waldiitti sagantaa jiru guyyaa har'aa kanaa qabnee guyyaa har'aa kutaa jalqabaa ilaallee seerota jiran barsiisa mana amantaa wangeelli keenya maal akka jedhu gaabbii irratti maal faa gaabbii himachuu akka qabnu, gaabbii gaafa himannu immoo gara eenyu deemnee akka himannuudhaaf manni kiristaanaa amantii yookiin immoo hordoftoota ishee karaa ittiin barsiistu, karaa ittiin gorsitu bal'inaatiin kan waliitiin ilaalu ta'aa jechaadha. Egaa gaaffii keenya hundumaatiif dhugumatti akkaataan gaabbii galiinsaa, adeemsi isaa, kallattiinsaa, barumsi isaa warreen gaabbii galanii hin beekneef, warreen karaa gaabbii hin beekneef, warreen hubannaa gaabbii hin qabnee fi nun immoo warri gaabbii keessa jirru gaabbii keessattis akkamitti turuu qabnaa kan jedhu bal'inaatiin ni ilaalla. Ka'umsa keenya kan taasifannu wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 5 kaasnee gaafa ilaallu gaabbii yoo galuu baattan hundumti keessan akkuma kanaa ni badduu jedha. Jecha kana kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Jechi kun maaliif dubbatame? Jechi kunis yoom dubbatame jennee gaafa ilaallu wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 5 gubbaa irratti akkana jedha. Haa ta'u malee hundumti keessan gaabbii galuu yoo baattan, yoo gaabbuu baattan, gara Waaqayyootti yoo deebi'uu baattan hundumti keessan ni badduu jedha. Fakkeenya kanas nama tokkoof nama bakka waynii jirtu
firee ishee irratti barbaachuu dhufee firee ishee irraatii nama dhabee tokkootiin fakkeenya himameedha jedha. Akkuma beekamu Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gara balasii tokkoo dhufuudhaan balasii kanarraatii firee dhabee jedha. Gooftaan keenyas hanga bara baraatti firiin sirraatii hin argamiin jechuudhaan jecha inni dubbate yookiin immoo sagalee inni wangeela isaa gubbaatti dabarsedha. Kanaatiin wal qabatee hunda dursa waa'ee gaabbii galuudhaan dura waa'ee gaabbii beekuun barbaachisaadha. Gaabbiidhaan dura adeemsa gaabbii beekuun barbaachisaadha. Himachuudhaan dura adeemsa himannaa beekuun barbaachisaadha. Isa kana immoo wangeela bu'uura godhannee wangeelaatiin yoo hubanne, wangeela yoo baranne, sagalee Waaqayyo yoo dhageenye malee gaabbii keenya himachuus, gaabbii galuus gara lubaa deemnee gochaa keenya, yakka keenya, waan raawwanne hundumaa himachuu hin dandeenyu. Namoonni baay'een karaa keessaa dhufuudhaan akkamitti gaabbii keenya himanna? Gaabbii keenya yoom himanna? Ijoolleen biyya Arabaa jiran gaabbii himatanii qulqullaa'uu hin danda'u kan jedhu yeroo baay'ee gaaffiin kun ni ka'a. Namoonnis yaada isaanitti fakkaatu. Ni ta'a jedhanii waan tilmaamaniif kana hubadheera waan jedhan yaada mataa isaanii gaafa isaan kaa'an ni agarra. Hunda dursaa gaabbii galuu dura gaabbii jechuun maal jechuudha sarraa yookaan barbaachisaadha. Egaa gaabbii jechuun akkuma beekamu jechi isaa akkuma ibsuyyuu hojii hojjetanirra badii raawwatan tokko, gochaa gaarii hin taane tokko, waan barbaachisaa hin taane tokko sana raawwatan otoon raawwachuu baadhe, otoon kana taasisuu baadhe jedhanitti gaabbuun gaabbii jedhama. Gaabbii jechuun maal jechuudha? Waan kaleessa raawwatan, waan kaleessa hojjetan, waan kaleessa raawwatan sana otoon hojjechuu baadhe, otoon raawwachuu baadhe jedhanii yaaduun gaabbii jedhama. Afaan Amaariffaatiin nissaa jedhama. Gaabbii jechuun gochaa kaleessaa, hojii kaleessaa, raawwii kaleessa raawwanne sanatti gaabbuun gaabbii jedhameetu beekama. Jechuudhaan waan sanatti gadduun kan argisiisu. Kunis immoo dhalli namaa cubbuu hojjete yommuu Waaqayyo isa balleessu, yommuu Waaqayyo isaa gaddisiisu, kan hojjete sanatti gaddee balleessaa isaatiif Waaqayyo irraa dhiifama argachuudhaaf boo'icha imimmaaniidhaan, abdiidhaanis Waaqayyo isaatti araaramuun gaabbii jedhama. Asirratti wanti nuti hubannu tokko ni jira. Boo'icha imimmaaniitiin, kisoominaatiin, gad of qabiinsaatiin, eenyummaa ofii beekuudhaan gochaa raadan sanaatti gaabbuun otoo raawwachuu baadhe jedhaniitti amanuudhaan namni gaabbu sun yookiin immoo gaabbii galu sun gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaan Waaqayyoo fi lubichatti badii isaa dhiyeessuudhaan waan raawwate sana, akkaataa ittiin raawwate sana, gochaa raawwate sana iccitiidhaan lubichaa fi Waaqayyootti himachuun immoo himannaa gaabbii jedhama. Hunda dursa kan dursu maalidha? Gaabbuu kan jedhu yookiin immoo gaabbii kan jedhudha. Akkuma beekamu jechi gaabbii jedhu Oromoon gaafa mammaaku waa tokko mammaaka. Eegee fi gaabbiin
booda ooltii jedha. Kana jechuun uumamumaatiin namni tokko hojii tokko erga raawwateen booda, gochaa tokko erga raawwateetiin booda ni gaabba. Kun gaabbuu jedhama. Waan badee fi waan gaarii hin taane tokkotti namni gaabbii isaa boodarra itti dhaga'ama jechaadha. Kanaaf walumaa gala gaabbii jechuun namas Waaqayyoos gaddisiiseera jedhanii amanuudhaan, gochaa raawwanne sanatti gadduudhaan, eenyummaa ofii beeknee gaabbuun gaabbii jedhama. Kanaaf gaabbii jechuun eenyummaa keenya kaleessaa, hojii keenya kaleessaa, raawwii keenya kaleessaa, badii keenya kaleessaatti gaabbuun akkuma manni amantaa keenya nu barsiiste gaabbii jedhama. Iccitiin gaabbii yookiin immoo barnoonni gaabbii barsiisa mana amantaa keenya keessaa kan inni ramadamu barnoota yookiin immoo utubaa amantaa torban iccitiiwwan mana amantaa keessatti kan ramadamudha jechaadha gaabbiin. Gaabbiin barnoota manni amantaa keenya barsiistu barsiisa mana amantaa keenya iccitiiwwan mana amantaa torban keessaa isa tokkodha jechuudha. Ilaalaa kan jirru hiikkaa gaabbii jedhu eenyummaa kaleessaa, yakka ofii kaleessaa, balleessaa ofii kaleessaa hunduma gaarii hin taanetti gaabbuun mataa isaa gaabbii jedhama. Egaa akkuma beekamu namni badii raawwate sanaaf gaabbii galu, namni badii balleesse sanatti gaabbii galu yookiin immoo cubbuu isaatiif gochaa kaleessa raawwate sanaatiif gaabbii galuu kan danda'u amantaadhaan. Keessa isaa amantiin yoo jiraate, sodaan Waaqayyoo yoo jiraate, dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan dhugumatti Waaqayyoon gaddisiiseera, Waaqayyoos natti gaddeera, anis Waaqayyoon gaddisiiseera, namas Waaqayyoos gaddisiiseera jedhanii keessa ofiitti amanuun barbaachisaadha. Gaabbii galuudhaaf hunda dursa amantoon yookiin immoo amantaan nu barbaachisa. Itti aanee amanamuun barbaachisaadha. Gochaa goone sana amanuudhaaf, gochaa raawwanne sana ifa baasne himuudhaaf, dhugumatti ilmi namaa dukkana da'oo godhate, haala mijeeffate, gochaa inni raawwate sana Waaqayyoon garuu ifatti gochaa isaa sana ni arga. Namni nama dhokatee waa baay'ee raawwachuu danda'a. Namni nama dhoksee yakka baay'ee dalaguu danda'a. Namni argus arguu dhiisuus danda'a. Waaqayyo garuu Ermiyaasiin seenaa isaa keessatti garaa haadha kee irraa eegalee jalqaba uumamuu kee irraa eegalee si beekeera kan jedhe Waaqayyoon gochaaf yakka keenya hundumaa ni beeka. Garuu Waaqni keenya Waaqa horiisaa miti. Waaqni keenya Waaqa nama balleessu miti. Waaqa dhiifamaati. Waaqni keenya Waaqa dhiifama namaa taasisu waan ta'eedhaaf dhiifama isaatiin barri kun bara inni nuu kenne bara gaabbiiti. Umuriin kun umurii gaabbiiti. Waaqayyoon umurii inni nuu kenne. Egaa kanatti aansuudhaan kiristaanni jireenya isaa keessatti jireenya gaabbii qabu jiraachuun dirqama ta'a. Jireenya gaabbii jechuun namni tokko hojii yaraa Waaqayyoo biratti jibbamaa ta'e hojjechaa yoo ture booda hojiin sun sirrii akka hin taane laphee isaa guutuudhaan hubatee amanee kan jennu sana jechaadha. Lammata hojii sanatti akka hin deebineef yakka darbe sanattis akka hin deebineef waan badaarra waan yakka sanarraati waan gaarii hin taane sanarraati of deebisuudhaaf mataa isaaf waadaa ni gala. Mataa isaaf waadaa gala. Kanaatiin booda adeemsi koo, kanaatiin booda hojiin koo, kanaatiin booda raawwiin koo gaarii miti
yakka raawwadhe waaqayyoos gaddisiiseera. Anas xureesseera. Obboleessa koos obboleettii koos miidheera jenne keessa keenya amanuun akkuma isinitti hime gaabbii kan jedhamudha. Egaa akkuma beekamu namni jalqabaa Addaam abbaan keenya, Abrahaam abbaan keenya, Loox abbaan keenya, Daawit abbaan keenya. Namni jalqabaa keessumaa Addaam, namni jalqabaa yakka isaa beekee gochaa isaa hubatee seera uumama boqonnaa 3 kaasnee gaafa ilaallu yakkamaa ta'uu isaa erga beekeen booda Waaqayyootiin ni dhokate. Waaqayyo isa waame, Waaqayyo isa barbaade. Waaqayyoos eessa jirta jedhee isa gaafate. Dhugumatti Waaqayyoon bakka Addaam dhokate waan Addaam irra jiru wallaalee otoo hin ta'in lafa kufe sana keessa yakka raawwate sana keessa isa baasuuf Waaqayyoon eessa jirtaa jedhee Addaamin gaafatee jira. Saba Waaqayyoo bara kana keessa eessa jirra? Of beeknaa ilaata? Maal raawwachaa jirra laata? Eenyummaa keenya barreerraa ilaata? Jalqabaa gaabbuu yookiin immoo gaabbiin kan eegale abbaa keenya Addaamirraa ka'eeti. Addaam mucummaa Waaqayyoo dhabuudhaan, mucummaa Sillaasee dhabuu isaatiin, mana Waaqayyoo keessaa ba'uu isaatiin, shira daabiloositiin, waan isaaf hin malle fedhuu isaatiin, barbaaduu isaatiin gannatirraa gara midra faayid yookiin immoo biyya gidiraa fi gara biyya dhiphinaa kanaatti gadi dhufee jira. Gaafa gara biyya lafaatti dhufu rakkoo biyya lafaa, gidiraa biyya lafaa, gochaa biyya lafaa hundumaa simachuudhaaf gara biyya lafaatti dhufe. Waggaa 5,500 Addaamiitiif umuriin gaabbii kennameefii jira. Namni biyya lafaa irratti jireenya inni jiraatu jireenya gaabbii yookiin immoo barri nuu kenname kun bara gaabbiiti. Isa qajeelummaatti jabaachuudhaan, isa yakka ta'etti immoo yakkicharraa fagaachuudhaan, isa badaa ta'e irraa akka fagaannu, isa gaarii ta'e immoo akka raawwannuudhaaf Waaqayyoon eeyyama isaatiin akka jiraannu nuu taasiseera. Addaamis egaa balleessaa hojjete sana suuraa fi kabajni Waaqayyoo irraati mulqame yookiin immoo irraa fuudhamee ni ture. Haa ta'u malee Addaam dhugaa jiru dubbatee jedha. Balleessaa isaas raawwate. Natu balleesse, natu yakke, gochaan kun gochaa koodha. Badii koof kanaaf immoo adabbiin naaf barbaachisu ni ta'a jedhe. Waggaa 5,500tti mucaa keerraa dhaladheetan dhufee si fayyisaa jedhe. Barri kun bara salphaa miti. Yeroon kun yeroo xiqqoo miti. Waaqayyo waadaa gale kan dagatu miti. Waan raawwachuu fedhes fedha isaatiin kan raawwatu homti isa dhorkullee hin jiru. Amanuun barbaachisaadha gaabbii keessatti sila isinitti himeera. Dura amantii qabaannaa, itti aannee ni amannaa, inni itti aanu immoo ni amanamna. As keessatti Addaam lakki yakka koo miti, kun gochaa koo miti yookiin immoo ol iyyannoo barbaacha hin deemne. Yakka keenyaaf, gochaa keenyaaf, cubbuu keenyaaf qaamni biraa qaamni itti iyyannu tokkollee hin jiru Waaqayyo malee. Dhiifama kan namaa taasisu Waaqayyo malee qaamni biraa hin jiru. Isa qofaatti dhiyeessuudha. Isa qofaa faana dubbachuudha. Eenyummaa keenya dabarsinee Waaqayyoof of laachuudha akkuma Addaam. Addaam egaa gochaa isaa kana hundumaa amanee baree hubatee ergama itti kenname sana bara sana eeggachuudhaaf Addaam jiraachuu baatuyyuu waggaan 5,500 amma raawwatamutti ijoolleen Addaamii fi Addaam duuba warri dhufan akkuma kitaaba qulqulluu irratti Addaamii qabee hanga Museetti
duuni biyya lafaa irratti mo'e yookiin immoo duuni biyya lafaa irratti mo'icha argatee jedha. Kana jechuun badii Addaam raawwate dhalli Addaam hundumaa isa qaqqabee jira. Addaam waan raawwateef badiin Addaam duuba dhufanii hanga Museetti jiran hundumaa qaqqabeeraa jedha. Addaamirraa gaabbiin bara kam eegale jennee otoo gaafatamnee ilmi namaa bara uumamee bara abboommi Waaqayyoo jigseerraati kaa'eetu gaabbiin eegale. Itti aansuudhaan sanyii Addaamirraa kan dhalatan baay'achaa babbaay'achaa har'a kan ga'an hundumtiyyuu akkuma sadarkaa fi gochaa isaaniitti Waaqayyootiin dhiifama gaafachuudhaan arjummaa isaa ilaaluudhaan dhiifama Waaqayyoo gaafachuudhaan bara kana geenyee ni jirra. Dhaloonni har'a jirru kun immoo abboolii keenyarraa adeemsa gaabbii bifa kamiin barannee gaabbii gallee cubbuu keenyarraa qulqullaa'uu dandeenya kan jennu kallattii agarsiistu yookiin immoo gaaffii yeroo hunduma namoota baay'eetiif gaaffii ta'u kana deebii bal'aa akka ta'uudhaaf waa baay'ee barnoota of keessatti hammatee jirudha. Duuka bu'oota keessaatii qulqulluu Phexros gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga qabameen booda namoota isa qaban sodaachisuudhaan yommuu nama qabame kana beektaa ittiin jedhan lakkii sirumayyuu nama kana hin beeku, nama kana argee dhumayyuu hin beeku, waa'ee nama kanaas dhaga'ee dhumayyuu hin beeku jedhe. Maatiiwwan Waaqayyoo namoonni gaafa dhiphatan ganuu wal ganuu tunii dhufa jechaadha. Rakkoo irra qaqqabe sana arguudhaan gochaa isa irra qaqqabe sana hubachuudhaan qulqullichi Phexros namni kunis isa faana ture, namni kunis qabamuu qaba gaafa isaan ittiin jedhan lakki nama kana hin beeku jedhe. Yeroodhaaf mataa isaa kan oolche du'a kana jalaatii kan ba'e yoo itti fakkaatu iyyuu gooftaan keenya dursee guyyaa kamisaa sana dubbatee ture. Isin keessaa waciitii kana, maaddii kana, masoobii kana harka isaa galchee kan nyaate dabarsee na kennaa jedhee gooftaan keenya gaafa dubbatu Yihudaanis Phexrosis warri kaanis ana dhaayii laataa dabarsee kan si kennu kan si gurguru ana dhaayii laata waliin jechaa turan. Isin keessaa harka isaa waciitii kana masoobii kana keessa kaa'ee kan na faana nyaate lukkuun otoo hin iyyiin halkan kana yeroo 3 naganaa jedhee gaafa dubbatu Phexros maal jedhe durse ansirumallee warri kaan yoo sigatan warri kaan yoo baqatan ani sigatee deemuu hin danda'u siganuus hin danda'u kan jedhu qulqullichi Phexros dubbatee ture, wawwaatee ture. Haa ta'u malee Phexros nama kana hin beeku jedhee dubbate. Yihudaan garuu dabarsee waaqa isaa qarshiidhaaf jedhe faayidaadhaaf jedhe tooftaa ittiin qaban illee haala mijeessee gooftaa isaa dabarsee faayidaaf kennee jira. Yihudaan gaabbiidhaaf yeroo baay'ee qaba ture. Dhumni isaa maal ta'ee qabamuusaa fannifamuusaa waan argeef dursee mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf lafa onaa irratti deemee of fannisee jedha. Dursee mootummaa isaa galuudhaaf isa qabaniiru. Inni immoo yoo du'e Yihudaan waaqa isaa dursee eegee mootummaa isaa galuudhaaf yakka suukanneessaa ofirratti raawwatee jira. Phexros garuu deebisee gaabbee ni boo'e waaqa isaa kana hin beeku jechuudhaaf xoofoo waaqni isaa argate kana Yihudaan waliin Phexros waliin simachuu otoo maluuti ganee ture. Deebi'ee garuu ni gaabbe. Kun gaabbii kan nu agarsiisudha. Itti aansuudhaan abbooliin baay'een gaabbanii jiru, gaabbiis galanii jiru, Waaqayyo irraas dhiifama argatanii jiru. Asirratti gaa akkuma isinitti himee gaabbiin
firii nurraa eegamudha. Namni tokko kiristaanni tokko hunda dursa ni barata. Jecha isaa sagalee Waaqayyoo wanta irraa eegamu akkaataa itti asiraatii yookiin immoo kurne bakuraatii hangafa kennaa fi kennaawwan mana amantaa baasu dirqama kiristaanummaa isaa ittiin ba'uu qabu hundumaa ni barata. Ni hubata. Ni dhaggeeffata. Eegga dhaggeeffateen booda qalbiitti jijjiiree firii gaabbii buufachuudhaan karaa gaabbii barbaaduudhaan adeemsa ittiin gaabbii galu akkaataa itti firii gaabbii kanaa buufatu hunduma erga taasiseetiin booda dhumarra gaabbiin hubachuu keenyaaf, barachuu keenyaaf, dhaga'uu keenyaaf kan ittiin mirkanaa'u gaabbiidha. Namni tokko barateeraa gaafa jedhamu, beekeeraa gaafa jedhamu nama baay'ee biratti kitaaba qulqulluu jecha isaa, caqasa isaa, sagalee isaa, abboommiiwwan kurnan, jechoota wangeelaa 6, seera uumamaa hanga mul'ata Yohaannisitti, kakuu haaraas, kakuu moofaas dhaga'uu qofti namni kun firii buufateeraa hin jedhamu. Kurnee hangafa kennaa fi kennaa laachuusaa qofti kiristaanaa isa hin jechisiisu. Yeroo hundumaa mana Waaqayyoo deddeebi'ee sirna qulqulleessaa irratti waan argameef, sagaleesaa waan barateef namni kun dhaga'eeraa, bareeraa, beekeeraa jechuun hin danda'amu. Inni biraan fannoo mormarraa kana waan hidhatee deddeebi'uuf barnoota mana amantaa dhaga'ee uffannaa fannoo yookiin immoo timirta masqal kan jennu kana waan uffateedhaaf namni kun kiristaana yookiin immoo ulaagaa kiristaanaa guuteera jechuu hin dandeenyu. Karaa biraa waan soomeef, waan sagadeef kiristaanni kun ulaagaa kiristaanummaa guuteera jechuu hin dandeenyu. Wantoonni isa hafan jiru. Kiristaanni tokko kiristaanummaa isaatiin kurnee kennuun dura, hangafa kennaas kennuun dura, soomuudhaanis dura, sagaduudhaanis dura, kadhachuudhaanis dura, hojii hafuuraa kamillee hojjechuudhaan durallee dhiifamni hunda caala. Aarsaa miti dhiifaman jaaladhaa jedha. Kana jechuun warra miines dhiifama goonee fi warra nu miidhanis dhiifama goonee fi cubbuu keenyaafis Waaqayyoorraa dhiifama gaafannee erga barannee erga dhageenye gaabbii galle. Gaabbii galuu qofaas immoo miti. Erga gaabbii galle immoo dhumarratti maaltu nurraa eegamaa kan jedhus immoo beekuun barbaachisaadha. Kana hundumaa raawwachuu kan dandeenyu gaabbii fi gaabbuu qofaan. Gaabbiin maqaa isaa yoo ta'e, gaabbuun immoo gochaa isaati. Iccitiiwwan kun iccitiiwwan utubbaa mana amantaa 7 keessaa iccitii ittiin gara Waaqayyootti dhiyaannu, iccitii ittiin fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhannu, iccitii Waaqayyootiin walitti araaramnu, namas Waaqayyoos gaddisiiseera jennee kan ittiin amannu keessi keenya, amantummaan keenya kan ittiin beekamu, kiristaanummaan keenya kan ittiin madaalamu isa kanadha. Kun immoo yoo gaabbii galledha. Ka'umsi keenya gaabbii galuu yoo baattan, yoo gaabbuu baattan, yoo deebi'uu baattan hundumti keessaniyyuu akkuma kana ni badduu kan jedhudha. Akka hin banneef gaabbii galuun barbaachisaadha. Firii buufachuun barbaachisaadha akka hin banneef. Firii nurraa eegamu argachuun barbaachisaadha. Akkuma balasii yookiin immoo akkuma muka sanaa Waaqayyoon gara muka kanaatti dhufee firii erga irraa dhabeen booda hanga baraatti firiin sirraa hin argamin jedhee gooftaan keenya ni abaaree jedha. Ni abaaree jedha. Gooftaan keenya nurraa firii barbaada. Firii gaabbiiti. Nurraati Waaqayyo ni barbaada. Firii dhiifamaati.
Waaqayyo nurraati kan inni barbaadu firii wangeelaati. Kana jechuun gaabbiidha. Jireenya keenya keessatti gaabbiin kan inni barbaachiseef nuti qulqulloota waan hin taaneef, nuti yakkamoota waan hin taaneedhaaf, gochaan keenya gaarii waan hin taaneef, waan gaarii ta'e wanti nuti hin raawwanneefidha. Daqiiqaadhaan, sakandiidhaan, yeroo hundumaa waan gaarii hin taane, waan barbaachisaa hin taane, waan namatti hin tolle, wanta Waaqayyoottis hin tolle waan raawwannuuf Waaqayyo irraa dhiifama argachuun barbaachisaadha. Gaabbii fi adeemsa gaabbii guyyaa har'aa kana kutaa jalqabaa eegalle. Egaa akkuma beekamu kutaa jalqabaa kanaatiin kan dhumu miti, kan goolabnu miti, waa baay'ee kaasne waliin barachuu dandeenya. Akkuma isinitti hime akkamitti gaabbii keenya himannaa, yoom gaabbii keenya himannaa, gara eenyu deemnee gaabbii keenya himannaa, gaabbii galuun maaliif nu fayyada, gaabbii umurii meeqarraa kaasneetu galla, yeroo gaabbii gallu maaltu nurraa eegama kan jedhu waa bal'aa waliin kaasnee waliin ilaallee waliitiin barachuu ni dandeenya. Namoonni baay'een dhugumatti badii isaaniitiif dhiifama argachuudhaaf gaabbii galuu barbaadu. Namoonni baay'een gaabbii galuu ni fedhu, garuu karaa isaa hin beekani. Gariin isaanii qooqa wallaaluun gaabbii kan hin galle, gariin isaanii immoo luba waa'ee gaabbii isaan barbaachisu waan dhabaniidhaaf badii isaanii kana hundumaa kan irraa fuudhu, nama irraa fuudhu yookiin immoo namatti himatan waan hin beekneedhaaf yeroo tokko tokko namni keenya homaa akka hin beekne kan nu hubachiisu maalidhaa? Daaqonootaan illee barsiisotaan illee cubbuun koo akkasidha, gochaan koo akkasidha, waan akkasii raawwadheera kan jedhan baay'ee isaaniitu jiru. Dhugumatti eenyu biratti gaabbii keenya himanna? Yoom yoom gaabbii keenya himanna? Maalirra dhaabanneet maal bu'uureffannee gaabbii keenya himannaa kan jedhu namoonni baay'een nu gaafatu. Namoonni baay'een hin beekanii wallaaluu isaaniitiin otoo gaabbii hin galiin baay'ooliin isaanii hafanii jiru. Gaabbii maaliif gallaa? Gaabbii yoom gallaa? Akkamitti gaabbii keenya gallaa? Gara eenyu deemnee gaabbii keenya gallaa kan jedhu bu'uura kitaaba qulqulluu bu'uura taasifannee, ka'umsa taasifannee kitaaba qulqulluutii ala barumsi barsiisnu tokkollee waan hin jirreedhaaf manni kiristaanaa seera gaabbii, heera gaabbii, adeemsa gaabbii keessuma utubaawwan mana amantaa torban keessatti bal'inaatiin keessee jirti. Abbooliin keenya akkuma nu barsiisaa turan nutis immoo abboolii keenya irraati darbaa darbuun yookiin immoo tuufiitiidhaanis wangeelaanis waan taa'ee jiru, seera taa'ee jiru hundumaa qabanne bal'inaatiin kan waliin laallu, bal'inaatiin kan wal gorsinu ni ta'a jechaadha. Dhugumatti namoonni gaabbii galuudhaaf karoora qabdan, namoonni gaabbii galuudhaaf karaan gaabbii isin jalaatii bade, namoota baay'eetti adeemsi gaabbii kan isaan dhiphise barumsa kana barachuudhaan gara fuulduraatti gaabbiif of qopheessuun fayyina lubbuus, fayyina fooniis, eekkamsa Waaqayyoo irraas dhiifama argachuu ni danda'u, ni danda'ama. Dhugumatti gaabbiidhaan badii keenyarraa ni qulloofna, Waaqayyoon walitti araaramna, namootaanis walitti nu araarsaa, namas Waaqayyoos miidheera, yakkeera, gaddisiiseera jedhanii gaabbuun gaabbii jedhama. Gaabbii jechuun gochaa kaleessaa, eenyummaa ofii kaleessaa baranii lamuu yaada sana, gochaa sana, cubbuu kaleessaa lafa kaleessa oolle, gochaa kaleessa raawwanne sana irra deebinee raawwachuu dhiisuudhaaf waadaa galuun gaabbii galuu jedhama. Kutaan itti aanu kutaan lammaffaa bal'inaatiin waa'ee dhuma kana laallaa. Ka'umsa abbaa keenya Addaam godhannee Addaamirraa eegalee
namni ilmi namaa yakka raawwate hundumaatti gaabbee Waaqayyo irraa dhiifama argachuu ni danda'a. Kennaan Waaqa Abbaa, arjummaan Hafuura Qulqulluu, araarsummaan giifti keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii, eegumsi ergamootaa hunda keenya duukaa haa ta'u. Itti fufaa nu hordofaa. Warreen viidiyoo kanaatiif haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu hin dagatiinaa. Waaqayyoon hunda keenya duukaa haa ta'u. Nama itti aanu wal argee wal barsiisu Gooftaan keenya haa taasisu.